Bantii mee mindaa hojjettoota mootummaa Itoophiyaa jecha tokkoon ibsi. Marsaa lagoo yookiin ministreeshin. Ajaa'iba! Maal jechuudha gurbaa? Ji'atti yeroo tokko dhufee guyyaa 4 hanga 5tti kan turu jechuudha. Amazing explanation. Ati mindaa keenya nu caalaa hubattee jirta jechuudha. Kaapteen gosa barnootaa maal qo'atteeti kan doonii guddaa kana ooftu? Profeesar, an barreessuu fi dubbisuu malee barnoota biroo hin baranne doonii tana muuxannoodhaan oofa. Akkamitti barnoota akka ji'oogiraafii, ooshinoograafii, zuuloojii, ikooloojii fi fiishooloojii osoo hin baratin kaapteenii galaana irraa taate? This is shameful. Professor, dooniin dhidhimutti jirti of qopheessi. If you can't the ecology, the sharkology will eat your asology and this will be your lastology. An qormaata kee ganamaa fi galgalaa dadhabeen jira. Hardhaa jalqabee mana siif dhiisee deemuuf murteeffadhee jira. Deemuun sin dhibini garamitti deemta garuu? Gara mana haadha kootii deema. Hayyee karaa carqeesiif haa godhuu deemi, anis nan deema. Ati immoo mana dhiiftee garam deemta? Anis gara haadha kootii deema kaa eenyutu eenyu gadi. Hai, ijoolleen hoo akkam ta'u? Yoo ati gara haadha keetii ani immoo gara haadha kootii deeme isaanis garuma haadha isaanii deemu kaa. Ani eessayyuu hin deemu dhiiseen jira. Atis hin deemin bareedaa koo please. Hayyee Jorgee, gaaffilee beekumsa waliigalaa irraa si gaafadha, sirnaan dhageeffadhu deebisi. Tole barsiisaa. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa kan yeroo ammaa eenyu? Baaraak Obaamaadha barsiisaa. Good. Magaalaan guddoon Itoophiyaa maal jedhamti? Naayiroobiidha. Very good. Hayyee mee bakkeewwan seena qabeeyyii Oromiyaan qabdu keessaa lama naaf himi. Laalibalaa fi siidaa Aksuum. Very nice. Tole mee dhumarratti shanida'uu shanii meeqa? 5 fi 5 55 ta'a barsiisaa. Excellent. Barattoota harka rukutaa fi hanga mootummaan mindaa dabalutti akkanumatti cimtanii barattu jabaadhaa. An jireenyi si wajjinii kun funyaan nagahee jira. Kana booda akka waliif nu barbaada. Xiyyaa fi tantee dubbiin dhumtee jirti kalaas. Lakki bareedduu koo aariidhaan hin murteessine nama akka koo amala kee danda'ee siif obsu hin argattu. Kana booda murteeffadhee jira si wajjin turuu hin danda'u. Nama dhiisii sheexanattuu yoo heerume sirra wayyaadha. Kan sheexanaallee dhugaa jette garuu obboleessi obboleettii isaa fuudhuu ni danda'a. Diidoo mee qaama miiraa kee ilaaluudhaaf si fayyadu maqaa waami? Ijaa fi gurra kooti barsiisa. Mucaa jallataa gurri kee akkamitti ilaaluudhaaf si fayyada? Stupid. Barsiisa, an fuullee ijaa malee qajeellotti ilaaluu hin danda'u. Fuullee ija koo immoo kanarratti qabee jiru gurra kooti. Kanaafuu gargaarsa gurra koo malee ilaaluu hin danda'u. Ha, this is nice explanation. Ijoollee harka rukutaa fi